Mee jalqabarraa namni waa'ee kee baruu barbaada leencoon ee'uudha yeroo gabaabaa keessatti beekamtii horatte. Weelli isaatuuf jalqabuma yaada qabda moo akkamiin dhufe kun? Dhugaadha. Yeroo tokko kennaa malee wanti ta'u hin jiru hin beektaa miire. Yoo kennaan hin jiraanne waa tokko ofumaaf dhamaata malee galmaan gahuu hin dandeessu. Waanuma kennaan jiruuf waanuma jaalala aartii jaalala muuziqaa qabnuufidha as gahee natti fakkaata malee yoo kennaan hin jiraanne as gahuu hin dandeessu jedhee yaadata. Waggoota muraasa keessatti sirboota qeentee siin baasuu siin mararuu na komattaaree kan jedhu baastee egasii booda immoo waggaadhuma 3 keessa yoo dogoggoruu baadhee albamii qopheessuu kee dhageenye. Albamiin qopheessuun yeroo fudhatu hin cimu moo maarraa dhufeeti yeroo gabaabaa keessatti kan akkasiif milkaa'e? Dhugaadha. Inni cima albama hojjechuun waan xiqqaa miti. Albama jechuun sirboota 12 olii albama miti. Yeroo kanatti sirba qeenxee tokko hojjette uummata biraan gahuuf hammam dadhabbii akka qabu namoonni beekan ni beeku. Kanarratti immoo yeroo tokko egaa hojii kooti jettee erga itti seentee erga itti of kennite hojii kooti jettee ani hojii kiyya jedheen galgalaaf ganamaa hojjechaa ture. Akkasuma waliigaltee nama waliin hojjettu faana waliigaltee yoo hin qabaanne albama hojjechuu hin dandeessu. Kutannoo fi milkaa'inni kiyya waggaa 3 keessatti albama uummata biraan gahuuf yaaduun kiyya kutannoo fi nama faana waliigaltee waan inni biraa icciitiin adda ta'e wanti biraan jiru kaa. Maqaan albama kanaa Hibboo jedha. Maali Hibboon albamii Hibboo kanaa? Dhugaadha. Hibboo jechuun jecha xiqqaa miti jecha guddaadha. Hibboo jechuun kan ittiin walumaa gala afuula. Hibboo jechuun waan baay'eedha. Waan baay'ee of keessaa qaba. Hibboon ni barsiisaa, ni bashannansiisaa, waan hedduu of keessaa qaba waan ta'eef kanaaf nus albama keenya bashannansiisaa, bohaarsaa, barsiisaa waan barsiisaa wayii ta'e waan qabannee dhufneef hojii kanaan hibboo jenne. Hibboon akka hundi keenya iyyuu beeknu immoo gaaffiidha. Gaaffiin sun immoo albamichuma torban sanbata fuuldura keenya jiru kanadha kan inni uummataa fi ifoomu. Gaaffii hibboo sana achi keessaa argatu jedhee yaada deebisa. Amma gaaffii gaafatte jechuudha. Uummati amma deebii hamma torbanitti uummati eeguu qabaa jechuudha. Torban tokko erga beeksisuu jalqabde erga uummatatti baasneeti. Egaa torban 2 ta'ee jira ibsa miidiyaaf kan kennine. Gaaffiin gaafanne torban 2 kana keessatti uummata biraan ni geenya jennee yaadna deebisa. Bareeda. Tarii wanni si gaafachuu barbaade amma erga weellisuu eegaltee erga hojiidhuma aartiitti kallattiidhaan seentee waggaa meeqamma? Akka carraa ta'ee ani akkuman maatii biraa dhufeen gara Finfinnee dhufee maalii fi waan aartiin kun waan na keessa jiruufini dhufee haalli egaa muuziqaa hojjechuuf galiin qabdu baasii malee beektaa. Baasii kana baasuuf immoo hojjechuu qabda. Haalli waan naan mijanneef yeroo sana gara hojii mataa kiyyaatti goree erga haalli naan mijatee boodan gara aartiitti dhufe yoo xiqqaatee waggaa 5 ni ta'ee yaada. Dursammoo uummatatti bahuun dura vookaalii hojjechuu qabda, waa'ee muuziqaa beekuu qabda, baandii faana taphachuu beekuu qabda. Kun waan jiruuf hojii kiyya torbee guutuu hojjechaa dilbata tokko baandii shaakalaan ture. Baandii sana keessaa hojiiwwan dur jaaladhu hedduu jiru. Warra akka Daawitee fa'aa, warra akka Abbitoo fa'aa, warra akka Mahammad Sheekaa fa'aa isaan kana kafar godhee uummataaf dhiyeessaan ture. Isarraan booda ergan of argee hojjechuu nan danda'a, muuziqaa baasuu nan danda'a. Xiqqoo waan muuziqaa naa galteetti jedhee waanan yaadeef immoo hojii mataa kiyyaa hojjedhee waggaa 3 dura sirba mata dureen isaa siin baasuu jedhu uummata biraan ga'e akkuma hammatuu beektu. Baay'ee bareeda. Egaa waggoota 5 wallee keessumaa aartii Oromootti dhiyeenyaan hordoftee keessa jirta. Attamiin hubattee akka dura ala teessee ilaaltuudha maa? Akka dura ala teessee ilaaltuudha. Maaliif kan si gaafadhaa? Weellistoonni garaagaraa aartiin Oromoo biizinasii miti jedhu. Kan akka qabsootti,
kan akka bashannanaatti, kan akka aartiitti ilaallu. Siif maali? Attamiin hubatte? Maali muuxannoon kee? Dhugaadha gaaffii gaarii na gaafatte wanti duuba teessee ilaaltuuf erga itti seentee ilaaltu tokko miti. Dhuguma namoonni baay'een aartiin Oromoo akka qabsootti kan ilaalamaa turesi kan ilaalamaa jirusi aartiin walumaa galatti iyyuu ibsituu biyya tokkoo ibsituu eenyummaa aadaa biyya tokkooti. Achi keessatti of ilaalta achi keessatti of argatta. Aartii jechuun waan xiqqaa miti. Aartii jechuun waan guddaa biyya tokko kan ittiin beeksisuu dandeessullee aartiin. Innaa kun waan jiruuf gaafa alarra teessee ilaaltu waanuma ittiin bashannantu waanuma akka salphaatti hojjettee uummata biraan geessu sitti fakkaachuu danda'a. Har'aati viidiyoo tokko viidiyoo daqiiqaa 5 hojjechuuf waan baay'ee si gaafata. Namoota baay'eetu irratti hirmaataa, humna baay'ee si gaafataa, baasii baay'ee si gaafataa. Innaa kun waan jiruuf akka ala teessee ilaaltuu miti muuziqaan. Gaafa seentee ilaaltuu ni ulfaata. Akkuma ulfaatina isaatti immoo ati inuma keessummeessi takaa homaan jennu. Amma kaayyoon kee maali? Fakkeenyaaf aartii Oromoo keessatti hangam dhaqee gumaachuun qaba yookiin immoo sadarkaa kana ga'uun barbaade jettee wanni lafa keessa jira? Hojii tokko gaafa hojjettu karoorri hin dhabamu, karoorfachuun dhiistu. Maaliif hojiin kanaan dura hojjette hojii manaa sitti ta'a. Beekamtii sii kennus dhiisus hojii manaa sitti ta'a. Akka gara fuulduraatti cimtee hojjettuuf si jajjabeessa. Jaalallii fi kabajni uummanni siif kenne hojii manaa sitti ta'a gammachuudha jettee waan dhiistu yookiin immoo hojjedheera bira ga'eera waan jechuu dandeessu miti. Ani karoora xiqqaa osoo hin taane ni beektaa namoota nu fuuldura jiran warreen akka Doktora Kabajaa Artiist Alii Birraa, warreen akka Naffisaa Amaruu, warra akka Hacaaluu Hundeessaa waan isaan yaadan waan isaan uummata kanaaf gochaa turan hojii isaanii galmaan ga'uudha waan guddaan galee waan isaan asiin fuudhanii jenereeshinii nu amma jirru kana dhiisan kana nummoo isa fuunee waan dandeenyuun gochuudha. Waan dandeenyu hojjechuudha kana. Baay'ee bareeda. Duratti watunaa kaaftee hawaasa keessatti sirbi akka qabsootti ilaalama, akka meeshaatti ilaalama, akka waan gaaffii uummataa guddisanii dhageessanitti ilaalama. Keemmoo sirbi jaalala mararoodha. Tarii sirba akkasii gaafa sirbitu namni naa dhaga'uu dhabuu mala, fudhatuu dhabuu mala jettee yaaddoftee beektaa? Dhuguma dubbachuuf hin yaaddofne yeroo tokko sirbi akkuma abbaan hiikkatetti mitire abjuu fi sirbi akkuma abbaan hiikkatetti jedhama. Akkas jedhee yaane dhuguma. Maaliifi akkuma qabsoon jiru jaalalli jira. Waan kun jiruuf waan namni hin dhaggeeffanneef hin jiru. Maaliifi waan jiru keessumattuu jaalalli immoo mo'ataadha mitiiree karaa hundaanu. Waan kun jiruuf waan dhaggeeffatamuuf sirriitti waan itti amaneefani. Baay'ee bareeda. Mee dubattin si deebisaa akka itti wallee eegalte keessumaa sirbi jalqaba walta jiratti itti baate sirbite kan eenyu ture yaada akkamii faana misii kenne? Sirbi yeroo jalqabaa fi waltajjiitti ittiin bahee sirba Daawitee Mokonnon ture yaa shufeeraa kan jedhu. Fiidbaakidhuma sanarraan ka'een ani kanan as ga'ullee yaale. Gaarii ture, baay'ee bareeda ture. Yeroo sana koomentiin namni si kennu si jabeessa. Waan koomentii gaarii arganneef as ga'e natti fakkaata anillee. Yeroo sana sirba Daawitee Mokonniin gara waltajjiitti bahe. Mee sirba sana na yaadachiise sirba tureedha xiqqoo attamiin jaalattee sirbite sirba kan isa caalu babbareedaa baay'ee qaba ture Daawiteen maaf isa filatte tarii mudannoo addaa qabdaa kan nutti himuu dandeessu? Mudannoo hin qabu garuu wantoota tokko dhagaan guddadhe sirbi suni sirba nama nuti jaalannu nama kabajnu artist Eebbisaa Addunyaaf sirbame waan jedhamaa ture. Waan akkanaa kana waanan jaaladhuufin maaliifi obboloonni kiyya anaa olii ni jiru isaan waa'ee kana gaafa isaan dubbatan
wanti kun keessa kiyyatti afaa dhufe. Kanattan sirba sana jaaladhee hojjedhee yeroo jalqabaallee itti waltajjiitti ba'e. Mee na yaadachiisi sagaleedhaan jechuu dandeessaa? Rakkoon hin jiru. Gahee halkanichi inni kophaa booluu boraatti hammatee gahee lallasaa jaalallee koo maaloo. Kophaana nambisiina dara kan jedhu kan. Guddaa galatoome baay'ee bareeda. Waggoota muraasa darbee argan sirbicha yoo dhaga'e. Mee waa'ee keetti hin deebi'a. Duruu maqaan kee Leencoodha moo booda keessa maqaa beedha kun? Maqaan kee Leencoodhuma abbaan kiyya dhumatu naa baasee Leencoo. Garuu maqaan manaan hin qaba. Tole. Maqaa kana filannoodhaan akka carraa ta'e kan harmeen kiyya naa baasee fi kan abbaa kiyya naa baasee ture. Harmeen kiyya ol jirraa naan jetti. Abbaan kiyya Leencoo naan jedha. Akka carraa ta'ee isaan lachuufu filannoo kennee filannoo kana gaafa buusnu Leencoo ta'ee achumaan Leencoo guddinaatti murtaa'e. Baay'ee bareeda. Sirba duratti naa dhufte keessaa keessumaa kan qeenxee baaste sin baasuu sin mararuu na komattaaree kan jalqaba ba'e sin baasuudha. Eeyyee. Tarii waa'ee isaa irratti mudannoo addaa qabdaa? Wanti jalqabaa kun qormaata sinuma qabaa? Yeroo gabaa baaste immoo namni dafee fudhatu sana hin beeka. Garuu addatti wanti si mudate wanti namni hin beekne jira? Wanti dubbachuu barbaaddu? Lakki dhugaa omtuu dhuga dubbachuuf mudannoon hagana jedhee yaadu hin jiru. Wanti kun na mudateera jedhee yaadu hin jiru. Waanuma gaarii gaarummaadhaan ala mudannoo biraa homaa tokko hin qabu dhugaa dubbachuuf. Maatiin kee garuu weellisuu kee jaalatu turanii? Abbaan kiyya akka carraa ta'ee barsiisaadha. Akkan baradhee bakka guddaa ga'uu fedha abbaan kiyya normaal ana qofaa osoo hin taane dhalasaa qofa osoo hin taane barsiisaa jechuun abbaa nama hundumaati mitiire. Ana qofa osoo hin taane namoota naannoo keenya namoota barsiisan nama kamiyyuu abbaan kiyya baratanii bakka guddaa akka ga'uun fedha. Ani immoo akka carraa ta'ee kan abbaan kiyya yaaduuf kan ani yaadu waan walitti dhufuu dideef uumaa nalolee waan dadhabeef dhiise. Garuu waan inni jaalatu waan inni ittiin na kabaju kana addan kunne anis hojii kiyya idilee hojjechaa barnoota kiyya gargalaa barachaan ture kolleejjii Rift Valley irraa digrii kiyya jalqabaa IT'dhaan xumureen ture waggaa lamaan darbe keessa. Akka ittiin fufne immoo akka carraa ta'ee haalonnii fi jiruun ati babbaatee biizina godhe ammallee barnoota malee wanti hunduu hin bareedu waan ta'eef barnootaan duubatti hin jedhu maatiin kiyya ergan hin jibbanii garuu akkanii baradhu fedhu ture. Ammas immoo anis barnoota saddaanin kunne hojiin jaaladhu kabajuu kanas waa'ee aartii saddaanin kunne kanaafuu hin jibbanii maatiin kiyya nama jaalatu. Baay'ee bareeda. Dhaloonni kee eessa tarii achumaan wal qabsiisee waa si gaafachuu yaade? Dhaloonni kiyya godina Shawaa Lixaa. Aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gorosoolee ganda Duwwaa lama qabdi. Magaalli kun magaala xiqqoodha. Magaalittiin akka xiqqummaa ishee miti garuu namoota biyyattii kanaaf utubaa ta'anii dadhabaniif namoota biyya kanaaf dhamaatii guddaa kaffaltii guddaa kaffalan babbaasteetti fakkeenya siif fudhachuun barbaadde Profeesar Dooktor Mararaa Guddinaa, Injiinar Taakkalee Uumaa akkasuma nama seenaan namoota beekutu beekaa Shaambal Guddisaa Dhiinsaa bara 1991 haalota tokko tokkoon kan miidhame namoota akkanaa gumaachiteetti magaalattiin sun magaala xiqqoo namoota biyya kanaa fi waa guddaa gumaachanii horteetti yaada.
Tokko isinis immoo horteette jechuudha. Nu jenereeshinii amma dhufaa jirru yoo dhuguma akka isaanii jabaannee hojjenne bornan akkas nuun jechuu danda'a. Ammaaf garuu hin hojjenne waan ta'eef. Maafan si gaafee akkuma jette magaalli baay'ee xiqqoodha. Magaalli daandiirra jirtudha. Tarii yaada kee kana aartii kee kana weelluu kana guddisuudhaaf cimsuudhaaf qaruudhaaf haalli mijataa ture baandiin faa ture eessatti faa shaakalta moo ayyaanuma irratti cidha irratti sirbita? Homtuun turre baandiin hin jiru. Jaalaluma muuziqaa dhaggeeffachuudha. Muuziqaa dhaggeeffachuurraan ala baandiin homtuun turre akka carraa ta'e. Baandiin hin turre dhaggeeffannaadhuma muuziqaatiin malee wanti ajaa'ibu mana barnootaa keessatti illee miidiyaa waan jedhamu hin jira garuu yeroo sanaan yaalaan turre. Maaliin dhagee ka biraa immoo ogummaa biraa qabda jedhan walleen alatti akka makaanikiiti dhugaadha wanni kun. Akkuma siin jedhe aartiin kun baasii malee galiin qabdu beektaa keessumaa yeroo jalqabaarra. Ani gaafa biyyaa dhufu muuziqaan hojjedha jedheen dhufe garuu gaafa laaluu muuziqaa hojjechuuf maallaqa si gaafata. Waan hedduu si gaafata kaa muuziqaa hojjechuuf jalqaba baasii si gaafata. Kun waan jiruuf kana dhaabadhee ergaan of ilaalee muuziqaa hojjechuun dura maallaqa of harkatti qabachuun qaba waan jedhu waanan murteesseefin hojii makaanikummaa obboleessi ilmi wasiila kiyyaa tokko jira inni makaanikii ture isa bira dhaqeen sirba kanan jedhee yaadeenan dhiisee makaanikii baruun qaba. Maal jechuu akkas maaliif akkan argate rakkoon hin jiru makaanikii achumaan baree. Galata rabbii hojii makaanikii illee nan hojjedha. Amma sirumayyuu ijoollota 4-5 waan ta'aniif hojii mataa isaanii uumeetan isaan hojii kanallee dalagaa jiru. Akka gaaraajii bante jechuudha? Garaajii konkolaataa, suphaa konkolaataa jechuudha. Albabii kana qopheessuudhaaf hagam faa baaste? Egaa yoo xiqqaate albamni kun waggaa 2 walakkaa nutti fudhate siin baasuu hojjedhee 6 caalan teenye gara albamaattiin deebi'e. Albama sana keessaa siin mararuuf na komattaa guyyaa 2 dura kan gadhiisne kaarrooyyee kan jedhu albamoota sana keessaa kan nuti baasne. Albamni egaa akkuma siin jedhee sirba singilii tokko hojjechuuf hagam akka ulfaatu baasii meeqa akka baastu beekta nuti tilmaamumaan waggaa 2 walakkaa kanatti waan biraa dhiisnee waan albamni kun fixee isuma gadaanaa jennee haga miliyoona 6 tilmaama goone. Maaliif kilippii tokkos hojjedheen ture isa keessaa kaarrooyyee kan jedhu kan jimaata galgala gadhiifame. Biyyoota garaagaraatti hojjenne viidiyoo sana biyya Duubaayitti hojjedheera. Naannoo Affaaritti hojjedheera. Mata Haaraatti hojjedheera. Biyyoota garaagaraatti hojjenne. Inniyyuu baasii guddaa si gaafata. Hojii kana hojjechuuf immoo oo xiqqaatee namoota 20 oltu irratti hirmaata. Kun jiruuf kun kanaan wal qabate yoo xiqqaatee xiqqeenya isaa sagadaanaa miliyoona 6 jennee qabne. Mee walleewwan jalqaba baastee keessaa kana hin qeenxee jechuudha. Sin baasuu, sin mararuu, na komattaare eewtu caalaatti mararaa? Dhala ofii qixuma laaluu miiree? Anaaf dhala jalqabaati sadanuun isaanii ijuma tokkoon laalan sobu. Maafan si gaaffee keessaa tokko kanaa sirbituun barbaade sagaleedhaan siin mararuu mee sirbii? Qaamalee boosii jituu sosobaan dadhabee. Sobeen dadhabee gabaan baatu jedhu. Jangoo oree muluu sirbur. Baay'ee bareeda sagaleen kee dhugaa dubbachuuf. Ulfaadhu galatoomi. Baay'ee bareeda sagaleen kee gaaffiif deebii kanaaf eeyyamamaa ta'uu keetti yeroo kee waan nu kenniteef guddaa galatoomii jabaadhu. Ulfaadhaa isinillee galatoomaa. Ayyaayyoon fin argadhu.